maani fuudhatti geessu dadhabee fuudhatti kennu dadhabee hajjii caaltuun kana biraatiin deemeetii dhaabbadhu caaltuun kana biraatiin deemeetii mana hin jirtu mucoo sanas fidii daa'isa godheetiin jirna jettee mucoon dhiqattee dibattee bareeddee taa'u jirti hajjiinis fidii maa dura qoshoshtee taa'u jirti maani yaani nama deemu deemu nama mana kanaa deemu deemu nama mana deemu fi namni mana keessa jiru tokko mitechuu barbaadeeti tamam mucoon waan deemu na fakkaate si biraan dhufu jireenyaan hayyee fidii mucoon ameeti tamam jedhee fuudhee kuteenaan garuu ana kwaalis wal mari'attaniitti akkaan hajjiinis singalchi jeeni hajjii bisiinis wal quba qabanii akkasiinillee wal quba qabdu natti himte hajjii maalirraa qaba daa'ima kiyyarra ani beekota sanii ati silaa na gaafachuu qabdaa yommuu feestaaluma qoshashaarraa fuute sitti fakkaate siifi faayaadhaan warri duraa wajji galaa ture mana kana keessa yoo wajjin galaa turre duba maalettiin isin dhibee akka isin dhibeen keessa wal saniif oolnaaf abdii wal lolchiisin sababa kanaan jechuudha amma kanaaf ni amteemi kanaaf hin siwaa kanaaf ni amteemi wallaltanii dhiistanii ni nangalchuu garuu itti ni machiituu hundayyuu itti himtaame itti himtaame maal itti himtaame akka jiin dhufee asoo akka naanni hojii adeeme dhufee nasi nyaatee dhugee deemu maaliif naanni jiru maaliif yeroo sana waamman kan man itti naaf abdii wal lolchiisiniin jemmoo kanarratti awwallolaan jenneme itti himaa siin jedhe malee itti himta la itti himaa itti hime nambar itti himnaan naaf inni wal lolee maal godhaa duba jaarsa jaartii jidduu maa faraddati la ati maa dhiira manatti fidatta maal gochuu dhiira manatti fidatta dhiira kamii mana fidadeen hajjiidha bara hajjiin kee isinurra dhabdanii akka muka wanni itti ala akka sadaqa kadhattuutti ala deemu jiru mushaan hajjii jaarsa kee jarra naa caalaa hajjiina naa caalattatu fidataa astagfirullaah ifatu nama wal magalattu jechuudha waa'ee kana keessa wanni nagalchin jiru anfaayoonis feetu dholtee fudhatti michoo feetutti dhiisti anduraan akka isin walii galteen natti himteen arabbii ji ammaan tana dhageeffadhu hajjii toos dhufe jettee abditti himtee naaf abdii walullee bultiin teenya ni facaate jechuudha rabbii ji waan akkanaa hin dubbatin ana micooti yoo dantaarraa takkan qabuun dhageeffadhu an faayoodha malee itti nanee ite an micooti yoo ol deemte yoo isin gad deemte irraan dalagoon saniifuu micooti akkana ol ji'a wanni itti na laalchisee isin jirtu faayooma dandeessu dhuftee fudhatti dhabduu dandaasiiti walumaa galattuu anamma rabbii ji abditti hin dubbatin waan akkana silaa waan nama daa'ima kiyya jaanilaa ija isaa keessaa baasaa yoo feetu isaa keessaa baasii feetu dhiisi sanaa yoo ta'e abbaa barbaade ta'e jaallallaan juma keessaa baasa feetu keessaa baasii feetu dhiise anmoos hojiin dallees hojiin guddisne nafana guddisne akkatti guddisana beeka akkatti dhalee sana beeka ani waa'ee tana keessa imarraan qabdan ishee an dhimmaanta akka tana irraa sirraa qabu qabu an guyyaa sanis waan sibifaayoo walii galtanii jirtaniis amma liga namni tokko laada as fidii hottoo jaane waan maal ne ergatan natti fakkaate otumaadhaan gaafatee dhageeffadhu fuute deemta an waan man ergataniis natti fakkaate garuu saniif dogoggora dhiifama abditti lobsamaatti kun dubbate waa'ee tana rabbiin si qabeen isa nabbeeka beenu sammaal beekati itti mee dhiisee ana beeka hayyee itti himtee garuu naafi bultii teenya addaan facaasin ta'e akka facaatetti ijin facaasin bultiin keeyyan fica'in jette egaa namicha akkana manatti fidattu bee namicha kami mana fidada namicha viivoo kushaasha ta'ee deemu jiru agaru jirta kakafoo ofirraa jijjiiruu dadhabee an abdira naa caalaa ajiin naa caalattee fidatte ka laa hin barbaadone ana mala rabbii ji abditti dubbati waa'ee tana ammaan tanaa telefoona dawwalee hona dhabee jechuudha eessa qottee jaalaloodha telefoonni mana keessa jira saniifuu ana natti dubbatin tana amma dhabe maan seen jaalto maa kootu seen mana jirta mana jira ayyaa naga jiraatti nagee qabdati nagaan qaba alhamdulillah waan naamtee garoodha biram nagoonda ta'ee akkuma dhaabattetti sitti mu jarjara jirittuma sin jira jarjara jira aywa hojii baay'ee qabda samuun kanas jarjarsa kanatti akka qabumaan turte hojii akka qabumaan turte laa saayimuna kana mashguula aywa jira takka daa'ima nama jalaa fuudhuu deemtu takka mitirii eeshuu takka nama gaggeessuu deemtu kanaaf mashguula natti fakkaata aywa daa'ima kana siin jedhu siin sammuu akkamitti yaaddame sammuu akkam sammuu kana namaatti yaaddame maali garuu laa sammuu akka namaatti yaaddametti hin fakkaanne
Namicha kana ajaarsi kennama ni jira akkamitti mana kana fidattame? Eenyu? Hajjii akkamitti as fidda? Hajjiin natti walee. Samoona kana malee jireenya tarbiyaan godhii hayyii kootu gisaa dafoonni nyaatan ni jirti boonni dhugan ni jirti maati jaarsi isaatu maaliif beekareen kan nyaata si gaafatu maali nama beelee jeetiin dhaan nama beelee bakka nan bilbila hayyoo kootu qoonqoo na gaafata akkam jaarree nama mana keessa taa'ee qoonqoo na gaafata ma wasi fuudhe atumtu akkamitti anjaartii namaati maaliif na tamam baga kootu jetteenu innaa jaarsi kee mana jirmaa kootu hin jedheenyi. Yeroo inni dhufu narra dawwalee yeroo kanaa kootu jeenii tureen. Garuu inni yeroo san hin dhufne keef ofirratti argite jennee otoo waamini akkamitti dawwalee ture jechuu dhageeffadhu. Jaarsi kiyya mana hin jiru nyaata barbaada innaa jaarsi kiyya dhufe kootu nyaadha ollees hin jedheenyi. Dhageeffadhu caaltu akkasii miti. Yeroo inni narra dawwalu saniif mana jira kootu jeenii ture. Garuu yeroo san dabarseetitti yeroo eegee inni biyya ture booda dhufe jechuu. Inni jaarsa kiyyaa'u taa'ee eegee hin dhufuun deemu jeef irraa keewwate. Inni immoo san booda dhufeeni. Nyaata isaa goote kennitu sana gaati jaarsa keeyyuu goote hin kennituuf mai. Maaleen jaarsa kiyya duraan ala deemee nyaata? Laa kan isaa inkibaakaabeen kan biraatidha. Adda adda godhaafii jirta. Adda adda maaliif hin godhaaf akka jaarsa kiyya irraa nyaata hin kenneefi? Laa jaarsi koo ta'uu duraan nyaatiin bakka dalagaa otoo jiru kanarraa kennite hajjii kanarraa kennite. Leesh maal sii ta'a hajjii? Laa akkasii miti. Ani kan nuti irraa nyaanne hafeen gubbaan dabalee kanneen hajjiidhaafis. Turruu kenniteefi jechuudha. Ani immoo akkasumatti hin fakkaanne egaa. Inni dhufe darsuma buustee kushiina seenaa jirtaati. Laa suma fakkaate malee kanuma nuti irraa nyaanne kanneen waan qalbii ta'e jiru birtoofsi yoo ta'u. Maa jaarsi kee bakka dalagaa taa'ee nyaatee irraa hambisee turruu kenniteefi? Eenyu sobaa jirtame ati? Maal soba? Innuun galee qadaa isaan misaa isaan nyaanne. Zaatii meeqa dhufe inni mana han? Zaan meeqa dhufe hajji? Bakka innaa jaarsi kee deemnaan inni xiqquma ture baay'ee raakootu jettanii dawwalteef natti fakkaataati. Maal inni jaarsa kiyyarraa naatti aana moo maal jechuudha naa jinan? Anas waan naqi baay'ee. Duubaan jaarsi keessan mashaqqaa na kaa'een hidhachuu hin dandeessan namarraa akkami? Laa jaarsa keessan hin jedheen ka jaarsa eenyuuti? Jaarsa keessan irree? Eenyu isin hin jedheen walitti qabdee? Waagaa yaani jaarsa keeti akka nama tokkotti. Laa jaarsa hajjiin waan ati naafate ollaa jirruufis ollaa kiyya jechuudha. Maaltu ollaa godhe? Ani fajjiin waliin jirra? Waliin jaarsa baatanis ni kaalirraa qabdanii mi? Nikaa maali walirraa qabda? Situ walitti ni kan godhe? Laa waliin fuune? Wal fuune wal dhiisne gaa durris. Wal fuutanii waliin dhiisne ree waliin hiine wajji jiraatu jirtani yaani. Wajjin jiraatu jirtanii? Amma kana bira hootee maaliif na yaamteen kana yeroo saniif na gaafachuu dandeesse bira yoo qabda? Kanaallee miti waannaan kanaa miti ati yoo barbaadde illee fudhadhu ati as galcheedhu kan na dhibaa jiru kanaa miti. Ati maal qabda daa'ima kiyyarraa? Daa'ima keekaa? Daa'ima meeqam qaba? Daa'ima micooti maal irraa qabu? Dhaleen guddisee moo maal jee maal irraa qabda? Sumna dhibee kan nafaana dhalte moo maal irraa qabdaan siin jedhannaa. Kanaafuu maaliif harkatti hiixattare? Akkami godhe? Fuutee faayooti kennuun deemtu ati? Faaya walii galtee teessanii faaya waan kafeedii fi ayyaas fidinaan jetteen. Ati jenneeni? Akkam jedhan? Hajjiinis galuuf haadha micoon tana haa galchitu caaltuunis wal mari'annee jirra hayyaa fidi. Ani isii biratti hin deemennaan? Eessatti galchite? Ammaani beekareen allaan isin ka walii galtee hin qabne ana waan biraa keessa dhiibuudha. Micoo kafidii kan ati jinnaan jettee faaya oonan. Ati maalirraa qabda daa'ima kiyya fuutee faayooti kennuu deemte? Alaa tanaanii maasas garagaltanii wal mari'attanii duraan CV faayoodha. Maal wal mari'an? CV faayoo wal mari'attanii awwala micoo fidii hangaatun asif fidduu jettanii wal mari'attanii boodarra immoo gaafa kan hattumaa una godhu yaatan jechuu isin. Hatattuu dhumaree maarree? Astagfirullah. Ani jaarsa qaba kabaja qaba dhageeffadhu ani ilmoo teessan honii fi sababa karaa ilmootiin deemte namayyuu dhaluu beeka. Garuu kana bira kutee ammicoo faayoodhatanii fi caaltuun amma dhufuu hin dhaqqabu fidii natti as fidii naan jette. Na gaafattee geessuu deemtaas na gaafattee? Hin jirtu ree mana. Yoon jiraachuu baadhi daa'ima kiyya fuuteetti geessita? Maali isaatiin jenneeni? Hin jenneenee.
maani fuudhatti geessu dadhabee fuudhatti kennu dadhabee hajjii caaltuun kana biraatiin deemeetii dhaabbadhu caaltuun kana biraatiin deemeetii mana hin jirtu mucoo sanas fidii jaayisa godheetiin jirina jettee mucoon dhiqattee dibattee bareeddee taa'u jirti hajjiinis fidii maa dura qoshoostee taa'u jirti maali yaani nama deemu deemu nama mana kanaa deemu deemu nama mana deemu fi namni mana keessa jiru tokko miti barbaadeeti tamam mucoon waan deemu na fakkaate si biraan dhufu jireenyaan hayyee fidii mucoon aneeti tamam jedhee fuudhee kuteenaan garuu ana akkaan isin wal mari'attanitti akkaan hajjiinis isin galchi jeeni hajjii bisiinis wal quba qabanii akkasiinillee wal quba qabdu natti himte hajjii maalirraa qaba daa'ima kiyyarra ani beekutu sanii ati silaa na gaafachuu qabdaa yommuu feestaaluma qoshashaarraa fuute sitti fakkaate siifi faayaadhaan warri duraa wajji galaa ture mana kana yoo wajjin galaa turre duba maalettiin isin fi walala qabdanii akka micoota na galfachuu haatan caaltuun mana hin jirtu kan nama si quba qabutti maal isin deemsa kee quba qabdi moo akka micoo mana dhiisti deemtee na eegaa jirti kaashin na eegaa jirti ishiin daa'ima kiyya na jala haatuudhaaf sillachuu wal mari'attanii na eegaa jirti baakii la kun hin jaam an caaltuun manaatiin tee jirti micoo dhaqii fuudhinaa jettee amma dhufuu hin dhaqqabu wayin tottolchuu jira hangaatu eega dhufuu deemte micoo fidii kootu naan jette dhagami amma otoo akka naaf galchitu barbaade ani waan hundaa dhiiseetani daa'ima kiyya qabee ishii bira geessaa maaliif otoo akka naa galtu barbaade immoo namatti hin ergoon daa'ima kiyya bishaanin namatti hin ergadhu yoon barbaade wajjin du'a malee bishaanuma sanarratti wajjin du'a malee daa'ima kiyya namatti hin ergu ati birrii faayoon si kanfalteetu wajjin illee si kanfalee ati achi geessuu deemtaame la andageeffadhu akkaan isin walii galtee qabdu faayoon na dawwalte dhugaa dubbachuuf taanaan amma sanan an faayoo sun sodaaddu nam tokko sun sodaaddu jechuudha. Ani wanti barbaade daa'ima kiyya na caalume. Silaa galchuu barbaade ishumatti geessaa akkas jaab. Ani mana kanaa micoo fuudhee eegaan deemeen faayoo mutaakidaa. Eeywa caaltuun mana hin jirtu hajjiinis mana hin jiru micoo san fidii hootoo eega dhufu deemte immoo mashquularra jiranii hayyee tamaam jedhee kee micoo fuudhee gisanii mana keessaa gabboo micoon ollaa dhuftee na harka qabdi maali micoo isa deemtaa micoo haati na bira dhiifattee deemte yaa kee amma faayoon fidettee narra dawwalteen aw caaltuun waan isii bira jirtuun saa hin beekon akkana naan jaane eegas boodaan tijaafuu maalii an gaaquban qabu waa'ee kan hundala maaltu maaltee jee if keessa gayyaadee faayoo saniifuu dawwalee tamam awwaa'ee sanii waan takka irraa quban qabu walaa maallaqa maali namni maallaqaan bitama daa'ima maallaqa biraan darbitan hangaatu si beekaate laa maallaqa mushaan maallaqa waa'ee kanii fi namni kana seeqannu kan namni fadhinaa katiin seeqannuu fi kun walada tamam sanumaa bira kaakute yoo an keessa wal mari'attanii micoota nuti hin dhaqqabnu hangaatu si dhufu deema hangaatu naasif fidduu kan jettuun natti fakkaate maalan akkatti deemtu beekaa si arge haqa si argeen faayoon naquma qabaree faayoo maalirraa qabdi daa'ima kiyyarraa maallaqa si nyaachiste malee sibiraayii deemte faayoon akka nama tokkotti dur na biraa deemte eengaddannaa dhufte na dubbiste ani beeku waa'ee wal dubbisuu keessanii ani mana kiyyaan jira isin jidduu hin jiru jechuudha isin jidduu taa'ee manguddummaa isin jidduutti haasofti hin jiru awwallola siifisii walloltanis quban qabu waan kijibdamee hangaatu mush kijiban jaamu sun kijiba jedhama laalaa kijiban jaamu akkasii walii dawwaltanii daa'ima kiyya fuuchuu deemtamee nan beekaa durayyuu ati an bilbila kee qaba bilbila kee qabu gara caaltu teenya yoo bilbila kiyya dhabdee oo خلاص دوبا سلا دولن سيغا فديرو سنتي عاد ورا لا رافوتو نا بالبلتا يقوتو يادي امي جون غزا دفتي نارك كبدو ان نير فدتي جافو مالين بليستي اتو كزمامي اتو نو مقبمتي مسكينه جلا يوان لا اتو جدام حتى ما مي تكون جچو لا چالتو دغي فدو انت كان سي اتو جدام دغي فدو سي في فايون اسلچوتو مستر خيسن نمني سيمباسنجو اسلچوتو يرو تكوليف غلتني يرو تكدبچاتني تتي نما همتن جچو تمام an saniifoo an keessa nagaltinaa waa'ee dubbii teessanii an micoon isinii wajji mana keessa wajji galee wajji nyaatee isin dhugoon quban qabu waa'ee keessaniirra saniifoo an micoo fiidinaan jennaan waan isii bira jirtuun se takkaan ammoo caaltuu mashquularra jirti micoo san fidi ammuma fe'e mashquula tawa an daa'ima kiyya bakka hangaachuu dandaba waan hin beekne keessa maa galtaa yeroo hedduu maali ani argaa deemee keessa maaltu si erga mootiin sodaanne jaanii hangaatoo micoo sanas fidii hoottu isin nan jennaan
okay jedhee itti geessu deeman. Okkee jettee ati fuutee amanti geessita kalaas. Ay imma silaa Meeshaa lafaa kana. silaa akkam jaallatiin Silaawu aaduu silaawu jetti. Iji jeebaatee silaawu jechaa hartame. maaliif anu akka isin walala qabdan akka isin wal bira hin jirre maaliif quba qaban Mana kana sibiraa jettee faayooni hin jiru manaan eessa mana kana keessa na agartee torbaan gabiyyaanii jireenya ammaaf jechuun mana as keessa na agarteen. deebite mana kanatti erga deebite ergumallee deemte haasaan dhageessu gurri si duudee. Illaa anaasoo waa'ee keessanii mushmaali gurra baneetittiin dhiirota caaltuu fi faayoon maali jiran jee isin caqasan. Duroon caqastu ati. Duroo caqastee faayoo caaltuu maal si goote faayoo caaltuu akkam si goote jechaan ooltu. Suyyaani waan arraatii miti. Gaafa sanis san faayoon akka nama tokkotti akkuma naafisiitu ollaatti wal bira galtan. Isin jechuudha galnama wal loltanii galgala waliif fayyitanii wajji nyaatan jechuudha. Waa'ee keessanii jidduu namni isin jidduutti illee haasa'ulleen hin jiru namni isiniifillee deeggar hin jiru waa'ee dubbii keessanii jechuudha. Isin laaqiidha. Daagee hangatu. Situ taa'u diddee egaa dubbii ofitti qotaa miire. Maal jee? Akka mana kanatti fiddee innaa abdiin hojii deemu hajjii asitti fiddee waan inni barbaade nyaata jaarsa keetiin goone isaa gootu abditti yoo nan inni anu namaa miti gara. Maal? Ani saree akka keetiiti. Daa'ima kiyya jaan laalte lamaffaa. Dhageeffadhu caaltuu wanta akkasitti hima. Ani hajjiin qoonqoo nyaachisee hin jiru hajjiis yaammaddees hin jiru. Naafi abdii waliin lolchiisin sababa kanaan. Ammicoo heedan taayisii irraan qabuun. Tamam ammicootii eegas booda sirraa laalee ijaan. Tamam saniifuu naafi abdii waliin lolchiisini ammicooteetii waan sirraa yoonis hin qabu naafi abdii waliin lolchiisin dubbii tanarratti. Ani gaa kana hundayyuu waan hin arge hunda abdiin dhufnaan itti manima. Abdiin nama sirraa fudhatu ta'e dhugaa itti himi. Garuu abdiin hanga ija isaatiin argu nagee abdiidha. Abdiitti himna. Abdiin maal taane jettanii jenna. Ragaa faana gaa. Ragaa faana akka amanutti. Hanga ragaa harkatu abdii hanga ijaan argu sirraan illee namanu. Saniifuu annaafi abdii wal lolchiisin sababa kanaan jechuudha. Amma kanaaf ni amteemi? Kanaaf hin siwaa. Kanaaf ni amteemi? Wal loltanii dhiistanii ni nangalchuu garuu itti ni maciituu hundayyuu. Itti himtaame? Itti ni mayee. Itti himtaame? Maal itti himtaame? Akka jiin dhufee asoo akka naanni hojii adeeme dhufee nasi nyaatee dhugee deemu maaliif hin naanni jiru dhufe maaliif yeroo sana waammanne kan mana itti ba. Naafi abdii waliin lolchiisiniin jemmoo waa'ee kanarratti. Wal lolaan jenname ittiin himaa siin jedhe malee. Ittiin himta. La ittiin hime nambare itti himnaan naaf inni wal lolee. Maal godhole? Maal godhaa duba jaarsa jaartii jidduu maa faraddati? La ati maa dhiira manatti fidatta? Maal gochuu dhiira manatti fidatta? Dhiira kamii mana fidadeen hajjiidha bara hajjiin kee isinurra dhabdanii akka muka wanni itti ala akka sadaqa kadhattuutti ala deemu jiru. Mushaan hajjii jaarsa kee jarra naa caalaa hajjiinadha. Naa caalatteetu fidataa Astaghfirullah lasse. Nama walumaa galattu jechuudha. Waa'ee kana keessa wanni nagalchin jiru. Anfaayoonis feetu dhoftee fudhatti miccoo feetutti dhiisti. An duraan akka isin walii galteen natti himteen. Arrabbii iji ammaan tana dhageeffadhu. Hajjii toos dhufe jettee abditti ho'imtee naafi abdii walullee bultiin teenya ni facaate jechuudha. Rabbii iji waan akkanaa hin dubbatin ana miccootii yoo dantaa irraa takka qabuun dhageeffadhu. An faayoodha malee itti nanee hiite. An miccootii yoo ol deemtee yoo isin gad deemtee irraan dalagoon. Saniifuu miccootii akkana ol jee wanni ittiin na laalchisee isin jirtu. Faayooma dandeessu dhuftee fudhatti dadhabduu dandaasiiti. Walumaa galattuu anamma Rabbii iji abditti hin dubbatin waan akkanaa. Silaa waan nama daa'ima kiyya jaan ilaalee isaa keessaa baasaa yoo. Feetu isaa keessaa baasii feetu dhiisi sana ta'ee faayoo ta'ee abbaa barbaade ta'e jaalallaan juma keessaa baasa. Feetu keessaa baasii feetu dhiise. Animmoo si wajjin dallee si wajjin guddisne. Nafaan hin guddisne akkatti guddisan abbeeka. Akkatti hin dhalee san abbeeka. Ani waa'ee tana keessa dhimma irraan qabdan ishee. Ani dhimma akka tanii irraa sirraa qabu qabu. An guyyaa sanis waan siif faayoo walii galtanii jirtaniin maali egaa namni tokko ollaadha as fidii hottoo jaanne waan maali ni ergatan natti fakkaate. Otumaadhaan gaafatee dhageeffadhu fuutee deemta. Ani waan mana ergataniis natti fakkaate garuu saniif dogoggora dhiifama abditti lobsa maatii kun dubbate waa'ee tanaa. Rabbiin si qabeen. Isan abbeeka beena. San maal beekati? Itti mee dhiisee ana abbeeka. Hayyee itti himtee garuu naafi bultii teenya addaan facaasin ta'e akka facaatetti ijaan facaasin garuu. Atoo bultiin keeyyan ficcayin jette egaa namicha akkana manatti hin fidattu bee. Namicha kami mana fidada namicha viivoo kushaasha ta'ee deemu jiru agaru jirta. Kakafoo ofirra jijjiiruu dadhabee. An abdira naa caalaa ajiin. Naa caalattee fidatte kan. Laa hin barbaadone.
أنا ملا ربي جي أبدت دبتي ويا تنا أمان تنا وتليفوني دولي هون ده بيجوده إيه سقط تجاني لولا تليفوني من غير سجرة سنفوان نت تندبتي تنا ما دقي فدون إن شاء الله دي